Nikira Ojir wakayo Ojir wakayo Nama ajaib sisa Tole bagana gandufte maqaan keenyudha isarraa dhufte gaarummaa waaqayyo lafa kana irratti siif godhe maalidha maal dhugaa baata? Maqaan koo Burtukaan Jamaaliin jedhama. Magaalaa Jimmaatti dhaloonni koo kan hin jiraadhu magaalaa Naqamtee Duwwaa ja'a. Bara 2016 dhufe Turiyaas. Innaan waggaa 7 sireerrattan hafe sababa kaleerraan kan ka'e fincaan isa ofuma jalatti fincaa. Haalis firoota sagalin qaba boloota sagal jarrillee nan uffanii na jibbanii funyaan qabatanii maaksiidhaan kilaasii foogaluu. Egaa badeen biyya kana dhufee jalqaba asiin ol darbaara faarfannaa wayii jira sagantaa kanatti goree namni lafa kanarraa harruma dhuftanii kaa'amee nan ka'e naani kaleen kee maal ta'ee naan jedhan namni waaqayyo injiru lammanuun bahee jedhe biyya laattina keessaa baasanii fooqii 5 irraa kufee kaleen koo lammanuun bahee duuteetti jedhanii fuudhanii hinduunen jiraanne waggaa 7 nana jaadhe. Eessayyuu waldaa isaayyuu dhaqee dhugaa iyyuus dhaqee dhuma irraatti gora yeroo naa kadhachuu jedhu maaliif guyyaa kootiin ga'e fayyinni koo asidhaa jechuudha. Kanaaf nan dhufee iddoo kalee koo rakkanaa qaamni waaqayyoo achi na baasanii aja'aa nana ja'a gaafas dhugaadha. Wajjinumaan gad jedhanii irra kaanii naa kadhan baay'een wajjiroo bana kana keessa horigaa sana na argan. Ennaani yeroo sana xixiqqna gochuu jalqabe kan koo duri immoo yoo qinni dees yoo maal godhes natti hin dhaga'amu. Ennaan gaafa guyyaa 21 kottu dhugaa ba'ii naan jedhan fayyiteettaadha ishee hin dhufne ji'an ga'e. Ennaan xaxarii uume sababan dhugaa hin baaneef na reefraara naqe. Reefraara dhaqee xaxaricha ilaalchisaan jira siraa saawundii irratti maal taate opereeshinii taateedha. Kalee koo biyya laatti fuudhameen jedhe. Maali kaleen kee nagaadhaan maraa taateedha. Sababa maaliifi kan xaxarii uume sababan dhugaa hin baaneef. Innaan ishii naafuuchuu hin dandeessanii reennaas isin dandeenyu opereeshinii irratti opereeshinii si gochuu hin dandeenyu riiferii si goonaadha. Phaawulosiin naqee Phaawulosiin አንቺ ሚዮንሽ እንደዚህ ሆንሽ ኦፕሬሽን አደረጉሽ ወዲሽ ላይዳ እናኒ ካሌ ኮቱ እንጅሩ የስትያ ለማትርቴና ሶላዳን ቢያላቴ አንቺ ድነሽ እንደ እኔስ አዝራሳውን ጂነት ያገርሲሰኒ ኩኖ ካሌኪ ለመንጅራ Nikira Ojir wakayo Ojir wakayo Nama ajaib sisa Nama ajaib sisa Atam nikira Ojir wakayo Ojir wakayo Nama ajaib sisa Nama ajaib sisa Amma yusai waan dirree jiraattis ilma waaqayyoo kanaaf galannaa haala kanaan maaliif dhugaa baatiin jedhina haala keessaa dhufe anaa waaqatu beeka haati madeessina Waaqa tola na fayyisa kanneen kana piriimee qaanee especially isa gashatan iyyuu 8 naan jedhan obboleessa koo naa gasheenaan an piriin qabu naan jedhe garuu Yesuus Kiristoos kalee haala naa fuume naa galata.
Phaawulosin nan naqee Bu'eer hospitaalis nan deemee achitti iddoo sadiin deemati saabaa jira naan jedhan. Jira jedhanii ishee waraqata koo yommayyuu mana jira kan inni asirraa ittiin ka'ee filmuun inni gaafadhe. Hennaan ishee xaxanii sun inni na dhukkube maaliif dhugaa kan dhufee ba'uuf. Dhufee lafa kana irratti dhugaa kanaan ba'ee taayifoodii taayifasii cuggaarraan qabaa. Ituman dhugaa baaruu xaxanii suni akka bishaanina keessa dhangala'e. Tokko fuudhee bishaanii achi geessuu danda'u har'a garuu bichaan fudhadhee achi kaasee achi akkasitti baadhee dhaqe. Maaliif kana innaan taa'ee ilaalu haala kanaan nan danda'ee Waaqayyo iddoo haadhaaf abbaanaa taate jedhee humna naa laate kanuma keessatti Waaqayyoof hin danda'amu abdiin kutatinaa. Haala kanaan maaf dhugaa baate naan jedhee na oolmaa isaatu narra baadhatee oolmaa isaatu narra ba'e. Kanaan na teessisuu didee lafa kanarratti namni dhuftanii eebbifamtu malee na baaramtan. Lafa kanarratti gaafa jalqabanaa kadhatu namni Waaqayyoo kun birii naa buusee dhagaa sanaas Waaqayyoo karaa adda addaatiin akkaawuntii koo eebbisaa jira. Namni lafa kanaa kennitan eebbifamtuu nama kana bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u gisee tokko naa galateeffadha. Yoori dhuga baatu isaa bara baraatan gooftaa si gargaare biraan hafini